Ashama akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha jira jirtu kolfaatiin dhufe maa kofaltiin talle maal taatee nadeta ቪዲዮ ወይ ላላ ቱሬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዙ እየሳቀች ነው የመጣችሁ። የሆነ ቪዲዮ እያየሁት ነበርኩ ከዛ በዛው ሳቂ መጣ። ያ ቪዲዮ አይቼ ልጆቹም እየሳቁ ስለሆነ ማለት ነው። ሰላማችሁ ብዙ ይበላኝ። በዚህ ዛሬ ደግሞ ምን አመጣሽልኝ ካላችሁ ያመጣሁላችሁ ዛሬ የሆነ ቪዲዮ ለየት ያለ ነው። አባ አንተ ጀምር፣ ሚዲያውን ህዝቡን እያቀለጠ ነው። አባዬ እማዬ እኛ እናታችንና ለአባታችን ነው የምንለው ማለት ነው። ለእናታችን ለአባታችን እናት አባዬ እማዬ የምባል ማለት ነው። ደግሞ ይመጣ አሁን የትውልድ በቃ ማያመጣ ነገር የለም ካላጠፋ ጅረጅርቱ ነገር ከስኒ ኮልፋታን haadha koo abbaa koo haadha koo abbaa koo waliin jedhan nuti haadha keenya fi abbaa keenya kan nu dhalan kan nu guddisanii malee haadha koo abbaa koo haadha koo abbaa koo haadha koo maayyaa abbayya kan jennuun nuti haadha nu dhaltiif abbaa nu dhaleedhan. Kanaaf jirtan naga keessa egaa viidiyoon isinii fidee fi viidiyoo waliif isinii fida achumaan daawwanna jechuudha. Uma isa isin bersisa. Egaa viidiyoo maal nuuf iddoo jettanii ibsishaan deebi'ee kaayiroo dhufe uummanni baay'een akkamitti kaayiroo deebi'ee dhufe nuti maakishaa fudhate jenneeti malee deebi'ee ofiisaatii kaayirootti dhufa jennee yaadnee jira. Maal jechuun namni wal yaaduu danda'a keessattuu haadha manaaf abbaa manaa ta'anii dhiisati akkanattu kan wal yaadanii jira jechuudha. Har'a viidiyoo jijjiiree isinii fidee dhufe kanaaf isin jaa akkamiin dhufee qophiin isiin gochaa turte dhugaa dhaloonni amma akkatan maakii fi ibsaan dalagaa jiranii barnoota namaaf ta'u yaada bareedaa kan qoodaa yookaan kan agarsiisaa jiranii kan namaaf nama hin tuqne waan badaa kan hin ta'in jechuudha kan jara hojjetaa jiranii iddoon tokko namatti tolaadha anjabaadha haaluma kanatti fufaa jedhanii. Miidiyaan isaanii guutuu yeroon ilaalle haalli isaan dalagaa jiranii fi akkaataan haalli isaan ittiin adeemaa jiranii hedduun namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola, baay'ee miidhagaa jenne. Qorrillee dhufaa jira. Amma qorra of eeggadha. Akkam jirtan? Miidiyaa laaltanii nuti warroonni mana madaanii akkam taataree kaayoo baatiif qabda. Inni midhaan ቤት የወጣንበት የወጣሽበት አለሽ ለምን ወጣው ለምን እንደመጣሽ እንዴ እኛ የመዳን ቤት የወሬ ነገር ስታይ ምን አመጣሽ እንዴ የመጣሽበት አላማ አለሽ እኮ ለምን እንደወጣሽ ለምን እንደመጣሽ አላማ አለሽ ያን አላማ አሟልተሽ ለመግባት ትችያለሽ እንዴ ተራስ አለ ብርድ ልብስ አለ እሱን ተሸከሚ እሱን ቀፊና ተኝ ምናምን ወይስ የመጣሽበትን አላማ አቋርጠሽ ሂጂያ ወይ ውጪ እንደዛ ሻልሻል መሰለኝ። ይሄ ነው የምላችሁ። ከናይ ሲንንጃ ኢሳን ወልፉኒ ዱራኒ ኢሳን ለማኑ ኮባቱራን አመሸ ወልፉኒ ኦኬ ከናፊ ባየንጌና ነማ gadi qabuufwanni jettanii egaa dhufiinta isaatii fi kophee akkuma argaa jirtanii akkuma ilaalaa daawwachaa yookaan turtanii wanta inni ishiin qopheessaa turte duubarra kaastee jechuudha nyaatallee ofiistu jettee baay'een isaa nyaatanii tolchita atis akkana ni taata namni tokko ni tolcha ka dhufee miilarratti gadi bahee jechuudhaaf moo maaliidhaaf irra kan ka'e namni tokko ni tolcha kaa'ee kan nyaatan tolchina jira jiru hundi isaatu ni tolcha akka
Fakkeenyaaf egaa akkas isiniin jedha namni tokko gubbaa bareedee fi yookaan immoo dalagaa biraa dalagee fi hojii hojjechuu hin dhiisu jechuudha. Hojii ni dalaga namuu jechuudha. Hojii eenyummaan namni hin dalagne jiru hundi keenya ni dalagna ni hojjetallee namni jechuudha. Amma ishiin akkamitti nyaatallee ni qopheessita qophee ishiin qopheessite haala ishiin eegde simannaa akkamii akka simatte argitanii miidiyaan guutuu isaanii jechuudha. Kanaafuu barnoota hedduu bareedaa barsiisaa nama kennaaf simachiisa abbaan manaa kee hiriyaan kee keessummaan dhufu haala akkamitti akka qopheessite bareechite keessummaa akkamiitiif hiriyaa keetiif abbaa manaa keetiif kan eenyu akka ta'e haala kamiin akka qopheessitanii gochisiin gootee dhugaa dubbachuuf anaa na dinqisiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuu haalli isaan itti jiran jechuudha. Dhugaa hedduun tokko akka maanuu yaadan taree jechuudha. Baay'een isaanii yoo argitanii ijoollee akkamii haala jaarratti jiru baay'ee nama hinaafsisan nuti qabbanni dhufeera qabbanni dhufee uffadhu rafiirka uffadhu rafika maarakku qabaree uffata uffadhuuti mataa gad haguuggadhu rafika qabbanni si dhoofne jechuudha. Kanaaf kan qabu immoo haala kanaan tolchee barsiisuu jechuudha. Kanaafuu akkaataan jaarratti jiranii namoota keenyaaf fakkeenya ta'aa jiran haala seera jaalala namoonni gariin baay'een isaanii akkaataa seera jaalalaatu hin beeku jechuudha. Isaan kanaaf barnoota hedduu bareedaa dabarsaa hojjetaa agarsiisaa jiran jechuudha. Fakkeenya ta'aa jiranii dhugaa hedduun jaaladhe dalagaa isaanii jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne dalagaa isaanii hedduu tokko jaaladhe. Kanaaf jabaadha isin jenna. Nagaa tura. Mishaadha. Namoonni mana mishaatiif haaraa taatan viidiyoon addaa isiniif dhufan. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina afaan tura nagaan tura bye bye isin jaaladha oduu isinitti hin baay'isu haganuma qabadhe isiniin dhufe nagaan tura.